hordoftoota kiyyaa midhaan soree xumuree jiraan isin jedha. Kaafii soree xumuree jira. Yeroo sanatti qoddaan dhufe viidiyoo jechuudha. Viidiyoon isaanii dheerata iddoo lamatti hin gadi dhiisaan jedha. Ammoo wanti sirrii jechuudha. Boqqolloon maaliif fayyadaa osoo jechuu dandeessu? Sagalee kenyaan jiru. Sagalee kiyya hin jira jedhee yaada qaamee gadi bu'ata. Sagaleen kiyya hin jira jedhee yaada yaane mul'adhu. Kan ammoo yaada ta'ee yaada shiroo jechuudha. Dukkee. Isas mandaa siree yaada garuu baaburaa siree deeme isinii waraabaa yaane yoo nama argadhe jechuudha. Yoo nama faana deeme xaafii kiyya soree muree isiniin jedha. Sagaleen koo garuu dhagahama jedhee yaada. Sagaleen kiyya baay'ee gadi bu'ee jira. Beekumanii jechuudha. Beekuman gadi buusee isiniin jedha. Wayyaa dadhabbii duddaa waay idan biyyatti galee har'aadha kan inni midhaan soree daasisee jechuudha. Na kanaaf nama baaburaas waliin beeknaa ga'uu qofa. Ammas maal na duukaa buutuu viidiyoon isaa dheerataa iddoo lamatti yoon kuteen alatti isiniin jedha. Garuu dhugaa dubbachuuf yaani viidiyoon hojjedhu keessatti dogoggorri jira yoo ta'e wantoonni garaagaraa yaani mijachuu dhiisuu danda'a waan hundi jechuudha. Garuu isin na kabajanii viidiyoo kiyya ilaalaa sheek laayik na gochaa jirtu guddaa isaa galatooma. Badeen jiras immoo samoona kana viidiyoo gadi lakkisne sababni isaas asin turre jechuudha. Asin turre kanaaf viidiyoo nuti jennee hin jaqoonni kiyya fidamuu ta'u. Itoophiyaa nama dulloomsa qabdi. Innaa akkasiin isiniin jedha. Nama wanti sagaleen kiyya inna gaama jedhee yaada yaani. Dhibbi namaa keessatti sagalee gadi qabadhee waraabee yaani nageessee yaada. Kanaaf maali rakkoon qabu jedhe. Maa hin deemna miti waliin. Dhiyoodha. Iddoo kam? Mana kan midhaan immoo kan shiroo haadhaan deemu qaqqabamu waan ta'eef kan midhaan hojjaan deemu. Ganaan funaana kaa shiroo. Daa kan mishiiniidha mitiidha. Midhaan immoo asitti hin daasisa kaa. Rabbi. Oke, qaqqabamu taanaani hin deemnesh. Deemdoo. Akkasiin isin jedha jamaa kana fakkaata. Bakka mana baaburaa deemnee waan fakkaannu isinii waraabnaa. Akkam akka bareedu manni of cokeessi. Mee warri baay'ee fayyadu turtan fa'i yaadne nama fakkeenyaaf yeroo nachitu na yaadan ture. Mee maal jiru akka sosoruu namni obsoo deddeemuu babbaachuu kana awwaan ture. Amma garuu amma immoo akka fidimee as xaafichaa akka ake fidimee maali oh enna Gara kaji jira kun immoo maaliif hojjettanii yaani beekee yaada waan absiisu jedha boqqolloo immoo xaafiitiin akka absii immoo kanaan hin jenne
Silaa koomintiin keessan ajaa'iba. Kana gorsuun keessanis falma. Itti jabaadha itti muddaa dhugaa. Kana gorsaa iddoon dogoggoretti obsi kun akka bi'a. Achi godhe. Kun obsi akkasii sirraayii sirreessii naan jedha wanta gaggaarii akkan isinii dhiyeessu na jajjabeessaa jirtu garuu itti kufaati jechuudha. Nama jajjabeessuun yaani naabbatu. Kanaafin isin jedha. Kunaan meeqa ashtii kana? Mee maal jettaati mee? Maal hin jettu? Maaliif? Daakonni silaa hin jirtu. Silaa daakonni jiraatte hin daangataa sun. Akka nyaatti. Amma bakka eessatti wal arginaa mana wofcoo inni ganaanyaallee inni mana shiroos mana wofcoos yaani mana midhaanis singeessinaa qonnee namni shi kan yaaddan jirtu maqaa ishii ganaa natti maa maqaa ishii ganaa simbira seete maqaa ishii natti ba'a jalatti naa barreessaa maaliif akka namtus immoo natti maa jechuudha na akkas jennaa amma mana wofcootti wal arginaa shaaloom isiniin jennaa turtii gaarii qabaadhaa bakka jirtan hundatti naaf jiraadhaa shiroo san hojjedhus immoo buddeenis immoo tosheen isinii laadhaa isiniin jedhaa baay.
Thank you.